duba gartan kanatti ibsa baasaniiti jiran. Ibsi kunis lammiilee Itoophiyaadhaa ta'anii warreen biyya Saudi Arabiyaa fa'aa keessatti bakka adda addaatti nama reebaa jiran, nama gartee gudeedaa jiran, ajjeesaa jiran kun hundinuu akka seeraan itti gaafataman. Inumaa gartee nuti viidiyoolee garagaraa kan sooshaal miidiyaa irra deddeemaa jiru hundaa'u quba qabnaa keessattuu gartee warreen gara keenya ergaa jirtan jedhanii ibsa baasaniiti jiran. Sogaa tana keessatti warreen gartee dhugatti hirmaannaa waan adda addaa irratti godhanii jiran yoo xiqqaate akka gartee amma dura arraan tana dhageenyetti namni 4 qabameeti jira jedhaniiti odeessaa jiran. Qabamuun tunigaa hundinuu Saudi Arabiyaa keessa qabamammoo warri gartee Finfinnee biyyattis qabame ni jiraas jedhanii numa odeessanii garuu immoo amma dura nama 4 qofaatu qabame jedhaniiti odeessaa jiranii. Jarreen kunis yeroo gabaabduu keessatti akka gartee badii balleessaniif mana seeraatti dhiyaatan jechuudhaani odeessaa jiran. Okay? Sogaa tan hundaa gartee quba qabaadhaadha. Silaayis gartee ni beektanii akka aadaa teenyaattis namni dhiiga namaa gannaqe keessattuu lubbuu namaa baasee itti gaafatama as qofatti odoon taane akhirattis itti gaafatama guddaadha qaba. Tana gartee isin hundinuu ni beektan jeetiin abdadha. Okay? Maaliif namni kun akkanumatti gartee lubbuu namaa baasuun gara jabeenya. Okay? Inumaa gartee waan tana keessa odoon dabarre obboleeyyan keenya warreen gartee sooshaal miidiyaa irra jirtan qaceelloo dhageeffadhaa wayin isinii himaa. Warreen sooshaal miidiyaa irra jirtan viidiyoolee qoosaadhaa warra dalagu jirutu jira. Viidiyoolee qoosaadhaa warreen gartee ifii teessaniif akka gartee nama karaa deemu jiru fakkeessitanii nama biraa gartee dhaabdanii ati boo warra eessaati mana keenya si geesseetiin gartee si nyaachisa moo mana keenya si geesseetiin gartee akkana si godha jettanii warreen viidiyoo dalagaa jirtan viidiyoo sanfirraa dhiisa yoo dalaydanillee dilliit godha. Yeroon ammaan tanaa yeroo qoosanii miti. Keessattuu du'a namaa irratti jechuudha. Okay? Du'a ilmaan namaa kan gartee haati boochee obboleeyyan booyanii abbaan booyee nama gartee sagalee dhabuuf sagalee ta'uuf dhabanii boo'icha isaanii keessa sabranii gartee rabbumarra dhiisanii tattaa'u jiruuf arraan tan ammoo deebiin gartee hadhaan isaanii san bikka bu'aa jirti. Hadhaan isaanii san deebi'aaf jirti. Tanaafuu gartee warreen jarjartanii viidiyoo qoosaadhaa hedduu hojjettan viidiyoolee san yeroodhaaf dilliit godha akkaawuntii teessan irraa nillee hin hojjetina. Yeroon itti hojjetanii miti. Okay? Qaceellotti hubadha. Maaliif viidiyoo hedduudhaan arkee jira warra gartee akka qoosaadhaatti godhaa jirtan. Irra hedduun warreen viidiyoo kanaan hojjechaa jirtan saahiboota warruma gartee bikka adda addaa waliin jirtanii isinuma faatu gartee addeef baasee akkasitti hojjechaa jira. Waan akkanaa kan hin godhinaa yeroo tana keessatti. Okay? Walitti illee hima. Isin warri mana keessa jirtanillee itti hima obboleeyyan keenya. Hogguu gartee viidiyoo akkasiin agartan aboo dafaati viidiyoo kana haqaa jaan akkasuma sanitti gartee innillee hin hojjetinaa jaan waan akkasiisan. Okay? Nama hedduudha gartee kan ammaan tana akka malee laal waan informationii kanaa kuni beekaa namni hundinuu hin beeku. Namni keenya irra hedduun isaa akka gartee namni kun akkanatti ijoolleen gaa qeeroon ammaan tanaa tuni akkana wal ajjeesaa jirtu namni hedduun hin beeku. Okay? Garuu immoo namni gartee gaa viidiyoolee tokko ijaan arke dhugatti gartee amma durallee as bahanii irraa dubbachuu dhabuu isaanii amma durallee gartee akka waan fardiitti dhiheessuu dhabuu isaanii namni gartee akkuma xiqqootti ilaalee bira dabruun san dogoggora guddaadha. Okay? Garuu an amma gartee yoo kan na gaafatan taate ani garaa gartee akkasitti viidiyoo laalee dhaabbadhee viidiyoo laaluun san hin qabu. Dhugaan isinii hima. Okay? Garaan kiyya hin danda'u viidiyoo akkasiisan laaluu. Sanuu gartee odoo nuti diina keenyaatu amata 5-7 dabre kana keessa diina keenya akkanatti gartee ati Oromoodha Oromoodha je'ee gartee du'aa keenya qalu jiru. Okay? Walloo keessatti ni yaadattan. Warreen gartee fannoodhaa kuni obboleeyyan keenya makiinaa ambulaansii keessaa
okay shamarran gartee garaa qabu makiinaa ambulaansii keessaa faa baasaniiti isii gartee ambulaansiin manaa kama deemu jirtuun qalanii inuma gartee ilmoo garaa jirtullee baasaa turan baqeessanii jechuu hin irraanfatina waan akkasii san faadha ijaan harkaatti gartee as geenye arrammoo hoguu gartee obboleeyyanummaan keenya ifii isaaniitiif wal qaqqalan nu dhageeffamuu dhagaa hoggaa gartee Wallagga keessatti namni keenya akkasi dhume hoggaa gartee Harargee keessatti namni keenya akkasi dhume diinaanis haa taatu warruma ollaa keenyaatiinis haa taatu kun hundinuu gartee nuti kanarraa hin fayyine ammaan tana garuu immoo arra diinni gartee nukkofluu bira dabraniiti viidiyoo adda addaa gartee baasanii faadha akka gartee nuti ifi wal fixaa jirru akka nuti gosaan wal fixaa jirru akka nuti naannoodhaan wal fixaa jirru jedhanii irraa haasawaa jiran okay tanaatana jidduu warreen gartee ajendaa hin beekne hundinuu ajendaa gartee hawaasa biraa jala numa deema ni agarra ajendaalee gartee garagaraa kan gartee hawaasni biraa godhu hundi jala numa deemtan garuu immoo ajendaa keenya ni irraanfattan obboleeyyan keenyaaf sagalee ta'uu ni irraanfattan maaliif akkuma gartee amma dura isinii hime nuti obboleeyyan keenya biyya keessa jiru haalaan dhumuu keessa lakkoofsi nama tokko nama lama nu dhageeffamuu dhiiseeti jira kan nu dhageeffamu lakkoofsa nama 300 lakkoofsa nama 500 arraan tana amma galgala kanaaw Wallagga keessatti yoo xiqqaate gartee toora nama 18 moo akkanaatu dhume jedhanii odeessaa jiran namni 18 beekaa nama xiqqaadhaa miti lakkoofsaan garuu namni irraa dubbatu hin jiru laal teenya rakkoo akkanaa tan hunda qabna rakkoo tan hunda gartee immoo gad dhiifneeti tanam tokkoo fi tanam lamaa namni irraa dubbatu hin jiru nama tokko nama lama barre wanta jaanii namni bira dabra viidiyoos laaleetuma garaa jabaatee calgee bira dabra okay tana beeka tooftaa meeqa keessa odoo dabru jiruuti tana dhufaa jirra maasis akka kaanittu rakkoo hamtuu keessa odoo deemu jiruuti tana dhufaa jirra tanaas gartee immoo gad dhiifnee bira dabarra keessattuu gartee amata dabre fi inumaa san durallee oguun gartee waa'ee immigireeshinaatii fi refuujii irraa waan adda addaa guun isinii himu ammaan tana teknooloojiin haalaan babal'achaa jirti teknoolojii kana babal'ate tana keessa bikka hamtuu waan hamtuu hojjechuun gaarii miti viidiyoodhaan waraabanii maxxansuun kun hammam takalaal ani immoo warra viidiyoodhaan maxxanse viidiyoodhaan akkasii waraabee maxxansisan namni hedduun maal jechaa jiran takka ijoollee sammuu hin qabne ijoollee barnoota hin qabne humaata kan beekanii jaanii akkas jechaa jiran sanii miti dubbiin akkaan inni ilaalutti warra gartee isaan kana gama duubaati hamilee kannuuf horii kannuuf godhaajee isaan kana gartee ajajaa jiruutu viidiyoo waraabaati nu ergaadha viidiyoo waraabaati maxxansaadha jaan okay viidiyoolee tokko yoo dhageessan viidiyoo waan akkasiisan jaaniiti tiima okay malee ijoolleen gartee waraabdutuni wallaalteetii miti beekumsa dhabdeetii miti namni nama ajjeesuu beeku tokko akkamitti beekumsa dhabeettanii yaaddan akkasii miti dubbiin warra ajaja itti dabarsu warra gartee horii erguuf warra hamilee godhuuf kanaatu viidiyoo waraabii jaan okay obboleeyyiinuma keenya beekaa warruma akkanaa kanaatu obboleessa keeti jettee mana hojii galta warruma akkanaa kana gartee obboleessa kiyya jettee nyaata hojii nyaatta beekaa tanii irraanfatina warri arraan tana nama biraa gartee alatti ajjeese viidiyoodhaan ati odoo gartuu boroogooti raftu akkamis sin ajjeefne nami san maaltu gaarantii sii godha isaan kun odoo ati rafu jirtuu si ajjeesuu dhabuu gaarantiin eessi jirti gaarantiin ni jirti gaarantiin hin jirtu namni nama biraa gartee si duratti qabee ajjeese si duratti qalee odoo agartuu odoo nama san beeytuu gaafa gartee ati mana sireerra rafu jirtus yoo gartee ablee sirra dhaabe bara ati beekaatuma nama sanii hojii mana galtee beek waan biraatii miti beekaati nama sanii hojii mana galte nama san odoo beeytuuti kan namni san gartee lubbuu teessi baasuu danda'u odoo beeytuuti jechuudha
in raanfatina nama bar kanaa miti nama biraatu waan xixiqqoo irratti nama laalan nama akkaataan itti ilaaltu waan xixiqqoo irra laalta malee waan gurguddoo akka gartee lubbuu nama baasuun tuni waan itti nama laalanii miti tuni ammaasiis gartee jeenummaadhaa miti hundi keessanuu dhaga'uu qabdan ni haddoo itirraa haasa'uun garuu immoo dhugaa dhaga'uun barbaachisaadha. Dhugaan isin jaa dhugaa dhaga'uun hedduu barbaachisaadha. Amma laala imbaasiin Itoophiyaadhaa kan Suudi Arabiyaa jiru barruu na duuba gartan tana baasee jira. Warri gartee afaan Amaaraa beektanis dubbisaa, warri afaan Oromoo beektanis dubbisaa. Viidiyoolee sooshaal miidiyaa gubbaarra deemaa jiru. Kan obboleeyyan keenyaa kana gartee lammii teenyaa arkineeti jirra. Amma gaa hogguu akkana jaanii gartee ibsa baasan nama hedduutu gara isaanii ergee jira jechuudha. Nama tokkoof lamaa miti. Namni cinaan gartee Juwaariitu ergee maarree jechuu ni dandeessan. Juwaar qofaa miti. Warrumaan imbaasii kunuu barii fi isaaniitiif sooshaal miidiyaa irra ni jiranii beekaa. Wanni ati Suudi Arabiyaa balleessite yoo gartee kan duraa baafattullee taate biyyattis numa qabamtaa jechuudha hogguu gartee wanni kanatu nas baate. Hawaasni keenya wanni gartee irraa hubachuu qabu. Yoo mumaa gartee yeruma feetanittuu nama tokko gartee maqaa fedhen haa ta'u. Ammas beeka namni gartee maqaa tokkoon waa balleesse naannoo guutuutu waa balleesse jechuudha miti. Tana qaceellotti gartee hubachuu isinirra jira. Namni tokko hoo waa balleesse namtichuma san tokkicha saniitu waa balleesse. Namni tokko waan gaarii hojjetes namuma tokkicha saniitu waan gaarii hojjete. Tana qaceellotti gartee hubaddaa. Warreen gartee dhugumatti kan gartee hawaasa guutuu bikka bu'an itti fakkaattee onneen isaan guutamtee sooshaal miidiyaa irra bahanii iyyan yoo jiraatan dogoggora guddaa keessa jiran sirraa'uudha qaban. Sirraa'uudha dhugaan isin jaabeekaa sirraa'uudha qaban. Inumaa gartee ani oduu warraan tana silaa gartee oduu hedduudhaan isinii himuudhaaf illee qophii qaba ture. Tana keessa gartee oduu biyya biraa irraa dubbachuun hedduu nama dhiba. Rakkoo nuti keessa jirru kanarra silaa gartee sooshaal yeroo takka waan gartee obboleeyyan keenya nuti sooshaal miidiyuma kana ni jibbin keessattuu tiktaakiin kun gartee nu gubee jiraanurraa haa cufamu jaanii gartee jidduu duraan isa nugguu haasawan. Maaliif akkana jettanii jeetiin gaafadha yeroo hedduu. Sooshaal miidiyaan akkuma silaa namni itti fayyadame akkasitti tolaa. Jeetiin gartee warra gartee yaada adda addaa qabullee karaa saniiniin sirreessuudhaaf tattaafadha. Garuu immoo hogguu dhugaa san gartee ammallee beekaa viidiyooleen hedduutu asirra jira. Viidiyooleen hedduutu asirra jira. Kan gartee namni adda addaa poostii godhee ammallee hedduudhaatu jira. Ammallee sooshaal miidiyaa irraa hin baane viidiyooleen kun. Wanni takka immoo takka ijoolletti hubachuu qabdan. Warreen biyyootan dhihaa kana keessa ta'anii maqaadhaan viidiyoo waraabanii nama akkasii gartee akkas godhaa jedhanii ni gartee akkasitti ajaja dabarsusan dhugatti gartee wanni gaa nama kana gartee akkanatti ajjeesuudha. Biyyootan dhiyaa kana keessatti duraanuu gartee ati baqatatti silaalanii baqataa gartee akkanatti halaalan nama ajjeesu kana jarri biyyootan dhiyaa kuni akka diinaa daranis ilaalan. Tana gartee nama kana qabanii hidhanii takkaa gartee biyya darbuudhaaf urmii isaa gartee akka mana hidhaa keessaan baane godhuudhaaf fiinxarra jiran. Akkasii qoo qabaadha. Tanaatanii gidduu gartee warreen ol seentanii yaada keessan gartee dhiyeeffachuu barbaadan yoo jiraattan mana keessa carraa waa xiqqoo isiniif kannaa ol seenaatii yaada keessan qofa gartee waan isinit dhaggeeffame keessattuu gartee waan quba qabdan kanarratti akka gartee waan takka lama jettan carraa isiniif kannaa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ani qabu waanuma ati amma dubbatti kana gajjabeessuudha. Sagalee ol fudhadhu wakkoota akkas hin dhageenyu.
Wanna ni jedhu waanumaati amma dubbatte kana waanuma ilmaan teennaa kana Eh, waanuma kana bakka jirtanii dhiirti Oromoo itti nuu hidhadhaa rakkoo kana hiddaan buqqisaa. Anamma ijoollee xiyyaaf yaadaa jira yoo Oromoon akkan akka wal qaltuu dhiini kalee Oromoon Oromoo fi Oromiyaaf kafalte kasaara. dhugaa Kasaara. dhugaa. Qabsoon Oromoo ka jaarraan irra du'e ka waaqoo irra du'e ka Elemoon Taaddasaa Birruu Nadhii Gammadaa fa'aa irra wareegamte san kasaaraa ta'uuf deemaa jira dhiini kalee ganna qabe. Waan kana dubartiin dhiirti ka waa beekuuf kan beeyne alaa keessaa irra qabsaayaa warra biyya faranjii taa'ee ilmaan teenna wal ficcisiisu rabbi sodaadha hiddaan nurraa buqqisa. Hin Akkas. dagatinaallee hin dagatinaallee luffitanillee hin dhiisina. Wanni kun jamsii keenna kaansariidha. Ummata nu jibba. Biyya namaa keessa deemnee dalagachuu hin dandeenyu. Biyya teenna keessan beeyta. Ummanni keenna kophee malee ashawaa keessa lukaan deemtee achi dhayiqee riskii barbaada roorroo baqata. Namni yoo gamtee malee biyya ofirraan bahu. Ummata keenya roorroo biyyaa baase ijoollee teenna roorroo biyyaa yaase miilaan. Kottee yaate kophee malee garatti osoo hin quufin biyyaa yaate. Ammoo nama achi keessatti ilmaan tana fixu awwallaalaan jedhu. dhugaa. Ammallee Oromootu akkasitti yaajamsi viidiyoo yoo garte billooyni tokko qaluu fi didee billaha tokko itti jijjiiratan dhagaan dhahanii an Oromoo akkasi qala jedhee ima yaadu. Hirriibni kun guyyaa afur nan qabne. An viidiyoo san arge sodaadhee an kanuma si dhaamuu seene wayita waan jara saniillee warra wal dhahuu san nuti dubbattu waan laga sanii bishaanii nutti himtu san dhugaa. si jala teennee si dhageeffannu haasaa mi'aayaa keessaniin ta ummata teennaa tana keessanii buusaa bakka jirtanii nuu hidhaa kanuma jedhuuf seene hin galatoon. Hedduutu galatoon. Itti aansuudhaan reefuun tana kana jira wanta ji'ee jira. Muniir jirta? Jira, assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtanii? Nagee kunoo jirra kam jirtaati? Nagaa wallahi jabaadhu har'a waan bareedarra jirta waa'ee saba keetiiti. Dhugaa. Hedduu natti tolle. Ani waanuma takkaan dubbachuu barbaada. Abshira. Isaaniillee siifin barreessa Facebook walitti qabna. Tole. Amma nuti wanni godhuu qabnu rakkoo kana maddarraa goggosuudha. Dhugaa. Maddirraa hin goggoone yeroo hedduu yaalleeti bakkuma deebiti dubbiin. Gini immoo maddarraa goggooyte itti aanee jala deemanii waan san to'achuun ni salphaadha. Garuu madda rakkoon beekamuu qaba. Uummanni kun sinsilata qaba. Okay. Chiinii qaba. Hawaasni keenya akka gaariitti beekuu qaba. Chiiniin isaanii Itoophiyaarra. Chiiniin isaanii. Okay. Itoophiyaadha. Itoophiyaa Oromiyaa keessaayis godina 5 keessatti kan jiran. Amma ndaa'uun babal'atanii shawaatis keessa jiran. Okay. Inka Wallaggatti caasaa ijaarratanii jiran. Inka Wallaggatti amma dur ijoolleen shawaatiif Wallaggillee bahan turre amma garuu isaanillee achii bahaa jiran sii galee. Maafiyoonni kuni bakka hundarraa ijaaramee nama oofa. Nama shawwatee jechuudha. Karaa Affaar kanaas Awaash irratti achii beezii qaba. Achiin wanta godha. Karaa Jabuutii oofaa. Asiis Hararri fi Jijjigaa fi Dirree Dhawaadhaan karaa kaan Baalee Arsii Jimmaa kana kanaan beezii qabanii achiin akkasitti sansilata qaba akkasii Somaalee karaa lamaanii tokko karaa Laasaanot Bosaasoonii tokko karaa Jabuutii. Bifa lamaan bakki isaan walitti dhufanii haxaq jaaniini karaa radaa kana Yaman keessa I think reportii irra dura qabeen nama 500 ol yeroo takkatti qaban maafiyoonni amma reportii qabnutti jechuudha. Okay. Nama 500 nama 500 kana laala amma akkam godhan beektaa bakka tana kiliiriin godha.
waliigalteen isaanii dura anka Soomaaliyaa fidan. Somaalee Puutlaandii kana fidanii yookaan Jabuutii fidaniiti kan ifumaaf bar isaatu doonii horsiisa. Maallaqa san cufarraa fudhateeti bilbilee nama akkana nama 500 si erge yookaan nama 250 sitti erge uummata san qabii gara fi 500 irraa fuudhee yookaan biliyoona irraa buusee mukara miliyoonaatti himma jira. Gareen amma wanta nama gootu kunis ilaa hanga daangatti jira walumatti hidha. Namni gargaara taa'ee waa nyaatu dhagaan nyaatu bara. Dhuga. Ani gaafa duraanii kaniin beeku gartee amma miti gaa amata 8 akka amata gartee odoo abiyyuu angorratti aliin behin ka isaan gartee Yaman keessa warra gartee Yaman keessatti ijaarame ilaa Saudi Arabiyaa gartee akkasitti obboleeyyan keenya gaa dhalaadhaas reebuudhaa fi ijoollee dhiiraatis gartee warra kaanis gurgurachuuf waan adda addaa irra gaggeessaa turan. Gaafa san gartee inumaa miidiyaaleen addunyaatu akka gartee investigationiif kana irra gaggeessaa turan. Beektaa. Gaafa sanillee nama ajjeessaatuma turanii beekee warri gaafa san Yaman keessa ture. Akkanatti hin babal'ate egaa. Amma bar kuni normaan godhanii bar jechuun genocideidha bar kuni malee wanta amma gabaabumatti beezii isaanii hunda qorannee quba qabna sii galee. Amma Oromiyaa keessas Yamanis, Saawudiis, Omaanis amma bakka lama karaan itti deeman. Uummanni keenya kan dhumaa jirus Omaan keessattis. Kara Omaanitti nama 500,000 oliitu jira amma yeroo ammaan tana. Namni kara sanis ni deema. Amma nuti neetwoorkii isaanii qulqulleeffannee jirra. Guutuu isaanii. Amma nuti wanni barbaannu mootummaan Itoophiyaa kan hojii dhaabbatu. Iccitii kana beezii isaanii bakka isaanii yoo baasnee mootummaan nuuf hin ta'onne dubbadhu obboleettiitti jira. Maal dubbachuu deemta waan taa'imii nan jettaa. Isinis itti bobeedha. Hojii qabadhee jira dhiifama yeroo tokko dubbachuu hin danda'u. Haasoitu. No problem. Si boodaan haasoo. Tole heera ayyeetti bobeedha. Yaa'u yaada keessan bareedaadha. Wanti isin irraa haasoftan illee yaa'u gaariidha. Jechuun ani akka yaada dhuunfaa kun dubbadha jechuun kanarraa yoo faallaa ta'e illee dhiifama naa godhaata. Hayyee uumaa rakkoon qabu. Innaa waa'ee ijoolleen wal fixaa jirtu sirriidha waanuma argamaa jirudha jechuun waan har'a ta'e miti wantichi waan bubbulee. Waan bubbulee kanammoo silaa inni beeku yookiin ifatee yookiin dheekkamee wanta karaatti deebisu ture. Garuu namni keenya maalidha yeroo baay'ee waca iddoo wacaa yookiin immoo iddoo waan tokko dhagahamte hin jaallatasi irrattis hojjechuu barbaada waan akkasii karaa isaa hin babal'isaa jechuudha. Innaa sababii kana ta'eef namni immoo ammatu an akka yaada kootiitti dubbii kana babal'isuutu dhiisanii maaliif amma mootummaa namni tokko yoo waan baay'ee gochuu danda'a. Wacaniifis miti amma ikkoo kaleessa xiqqaa ture har'a immoo as keessa ga'e wanti kun. Kaleessa nama tokko jalqabe har'a immoo nama meeqatu hojjechaa jira. Gaafiin ta'e naaf hin galle maaliifi namni irraa haasa'uu dhaabuu qabanii jechuu keeti? No, irraa haasa'uu dhaabuu qabutu hin taane takka haasa'amni bakka namni waa gochuu danda'u tokko wanti sana qabatee wanti isa barbaachisu immoo nama hundumti kun iyyeef ikkoo waa gochuu hin danda'u. Hin jiran namni waa godhamni. Namni sun walii galee nama 90,000 yaa'u laal kuni waan bareedaa inni sodaatullee sodaata inni sammuu qabu jechuudha. Inni ijoon ja'an immoo inni immoo silammoo waan bakka namummaaf nama kan jedhame immoo silayyuu waan gootu hin qabdu isa. Giddiitu iddoo namummaa isaa barsiisaa jechuudha. Giddiif seeratu. Innaa namni waa gochuu danda'u tokko takkaa dubbatamni bakka wanta kanatti gad dhaabbatee hojii hojjechuu qaba. Asiinis iyyite achiinis iyyite namni kammaa nigdiidha beektaa kun namni hundumtuu daldalaa jira beeki.
Dhugaa daldala jira yaa. Inna kanaaf immoo akka kootti wanta kana namni waa gochuu bakka dubbatamni godhamaa jira mini wanta godhamu sana gochuudha bakka. Garuu maal seete okutaka garuu maal seete laal namni keenya nuti gartee addunyaa kana guutuurra jirra namni hundinuu wal faana gartee yeroo takka ol bahee sooshaal miidiyaa irratti waan dhageeffatu. Maaliif hogguu tokko rafu kaan ka'ee jira hogguu tokko gartee ka'uu kaan rafu jira akkasumas gartee nuti maasis gartee miidiyaa gurguddaa akka uummata biraatti yeroo hundarraa haasawwan hin qabnu. Saniifuu hamma danda'amu takka namni hundinuu gartee waan kana hubachuudha qaba. Wanni kun ammaasis akka hamtuu taate beekuudha qaba. Wanni kun gartee waan takka irraa haasawitee dhiiftuu miti. Namni gartee akka gartee keessattuu gartee biyya alaa keessatti bikka silaa namni keenya itti wal gargaaru keessatti wal ajjeesuun warreebuun kuni rakkoo hamtuudha. Rakkoo gartee yeroo takka qofarraa haasawitee dhiiftuu miti. Jamaan riisti kana bakka isiin hin gallee fi dhaggeeffattu waa'ee jiru. Abee godha akkamuni? Ilaa isiin yaadni hin galleef wanni haasawaa jiru. Qoy okkee naaf hin galle waan nan galle tokko mu gaafachuun qabu be. Innaa yaadi kee sirriidha. Irraa dubbachuun badii qabaatee min ilaal beeki. Ammatti fakkeenyaaf warra dhageenyetti maal jirtamne warra nagarretti akka isaan argan warri immoo hin beekne akka isaan of qusataniif warri kaan immoo ittiin daldalaa jiran warri kaan immoo akka waan kunoo fola'uun kun waa gochuu fi godhuu fi waa hedduu ittiin gochaa kan jiran immoo hin jiranii. Jiraachuus ni danda'an jiraachuu dhabuus ni danda'an san gartee ani dila san wani irraa beeku hin jiru. Yes, ta'uu danda'a laal akka kootti. Namni baay'een immoo waan kana gochuudhaaf ittiin amma fakkeenyaaf yookiin ija namaa argachuudhaaf waan tokkoo fi warreen itti baay'isan warreen wanta kana gochaa jiran immoo baay'inaan guutuu. Ani waan hin jechuu barbaadu inni kun biyya mootummaa qabdu beeki. Mootummaa waan barbaade gochuu danda'a. Biitti tam? Iddoo isaan amma jiran kun jechuudha. Jechuun biyya mootummaa qabdu taateeti gaara keessa fagoodha. Ilaamaan tanaa silaa biitti san dhugatti biyya mootummaa qabdu taate ijoolleen tuni nagaan jiraachuun qabdu ture. Takka mana seeraa jiraachuu irra jira. Takka agartee isaanummaanuu ajjeefamuu irra jira. Waanuma adda addaa godhamanii beektaa biyya heeraa seera qabdu keessatti. Isaanuu fagoo waan jiraniif laal biyya keessa jiran keessatti amma Suudi Arabiyaa isaa taatu Yamanii isaa taatu lafa fagoo gartee mootummaan ittiin dhiyaannetti ijoolleen tuni gartee waan akkana kana dalagaa jirti. Gaara keessatti wal qabanii jechuudha. Mootummaan ikkoo isaaniif jedheetu hin taane biyya isaa kabachiisuuf jedheeti waa hedduu godha. Amma kanan dubbachuu barbaadu baay'inaan amma fakkeenyaaf biyya keenya moorra maal keessa jirti iskee. Har'a wanta ta'aa jiru amma nuni yookiin nama tokko yookiin warra hin beekne yookiin galee fi yookiin utuu hin galanii fi wal ajjeesaa jiru mee warri kun. Dhugaa. Okay, uummata keenya har'aa utuu barachuuf deemu, utuu daldaluuf deemu, utuu karaa sarara deemu, utuu saqalamaa jiru, sabbachaa jiruuf namni dubbateera askee. Inni kun mul'atu ija keessan duratti. Ni mul'ata. Nuti gartee hanga dandeenyutti barhaan irraa haasawaati jirraa beek. Ati yeroo hedduu gartee yoo kan tiktaakii kanarra kan jiraatu taate sooshaal miidiyaa kanarratti chaanala kana gartee maasis chaanala kana yoo beektu taate yeroo hedduu gartee oduu biyya alaatis irraa haasoin. Garuu obboleeyyan keenya gartee waan biyya teenyaatis irraa haasoo qabna jaanii yeroo hedduu gartee yaadni adda addaa ni dhufu. Waan biyya teenyaatis irraa haasoin. Rakkoo adda addaa gartee biyya teenya keessa gaggeeffamaa jirtu nama keenya kadhumaa jiru irraa dubbanna muti. Maaliif gareen hundinuu gartee gareen biyya harkaa qabdu isaa taatu gareen gaara keessa jirtu isaa taatu garuu hojii isaanii itti hafufan namni immoo rakkachuu jira jennee irraa haasoina. Sana gartee akkasiin naa hubadhu nama biraatiif hin carraa kan na dura dursoo itti aansee gartee na eegi reefun tana Muaz na dhageessa. Jamsu ana adamura beber. Afee kuta kana eegi Munir kuta kana. Nandeema ilaal yaadi koo maal jechuu barbaadeen beektaa nama. Na biraatiif hin carraa kan Muaz na dhageessa.
Muaz mana keessa jirta hin jirtu? Okay. Oromoon tokko na dhageessa? Agara Ayyee carraan keetii. dura durso Said Jamal baay'ee walbeennas miidiyaa kanarratti baay'ee si hordofaa irra caalaa waa'ee Itoophiyaa kana osoo hin taane irra caala xiyyeeffannaan kee gara biyyoota gurguddatanii fi warroota gidduu galeessa biyyoota wanni kana gara Israa'el wanni Israa'elii kanarratti xiyyeeffattee dubbattaa baay'ee ulfaadhu. Sirriitti si jala bu'ee si hordofa. Garuu fooloo walirratti hin qabnu doonaadee biftee hammatanuma keessa. Abshir. Maal jechoo barbaadeeti silaa yaada lama qabadhee ture. Mucayyoon tun xiqqoo isii jidduudhaan nama dubbatu afaanitti hin qabaniif nama guddatu haasaaraaf jedhise malee xiqqoo yaadni isii naaf hin galle waan gabaabduu isiidhaaf deebisee ka'ee ka yaada kiyya deeba. Yaanni isii oduu waan kana haasa'uu baatanii bakka haasayanii irraa oduu dhufanii raafilii hin jiraa miti irraa oduu darbanii jecha jedhu qabatteetti isaa miti. Ilmi namaa gaafa lukaa irra gadi dhaabatameeti gorra'amu taphaa miti sun. Ani waan nyaanne takkatti waan nyaachisa kaatiin ajjeesaa oduu jedhu biyya namaa keessatti taphaa miti sun. Ani haadhatiyyaaf tokkodha nama tokkocha nadhiisaa haadhatiyyaaf hin jiraadha osoo jedhu ajjeesuun taphaa miti kun. Dhugaadha Suudiin biyya ittiin bulmaata mataa ofii qabdu ittiin bulmaata heera ittiin jiraattu qabdi. Haa ta'u malee warroonni kun hiddi isaa hidhanni isaa eessaa ka'ee haga eessaa haanni sun eega eessaa jira sansalanni sun Itoophiyaa keessaa ka'ee Yaman qaxxaamureeti gaara baddaa san keessa baay'ee hin beeku deemee hin beeku garuu information dhagaa san qaxxaamuree akka bineensaa goda keessa galee achii nama fixaarutu jira. Isa fixamu kan haada kana kurtuudhaaf amma guyyaa lama sadii jawaarri gadi dhiisuu fi dubbii itti hammaatte kana ijoolleen nagaa rafaniiru. Kan beektar basaa? Xiqqishuma dubbadhee dhiifama naa godha irran turu. Ijoolleen rafuu jalqaban amma kan xiqqoo isii rahaa argatu jalqabe namni bakka hafuura fudhataa jira. Maaliif iyyaansa miidiyaa kanarraa bu'aa guddaa qaba. Bu'aa guddaa qaba. Hadhaatiin biyyoota biraa kan gabaastu dhiisteetiin sababiin kiyyatu natti aana qubnillee quba aanutti dhanka jedhuuf gara biyya keenyaatti deebitee wanni jedhaa jirta irraa dubbataa jirta jechuuf fakkeenyaatti huyyuu jechuudha. Kanaafi haadhoo koo iyyaansi miidiyaa kanarraa tokko yeroo mara hin dhageeffatu taa'e kun hojiirra yoo jiraate kun ammoo cufee jira ta'a hundi isaa yeroo tokko hin dhageeffatu wanti kun baay'ee bu'aa guddaa qaba itti hojjetamaa jiras bu'aa fideeras bu'aa buuseerallee gara yaada kiyyaatti yoo deebi'e. Ijoolleen amma miidiyaa irratti ol baasaniitiin lukaan irra jaataa goorra'an kun isteeppii lammaffaadha. Isteeppiin tokkoffaan Itoophiyaa keessaa jalqabee haga Yamanii jira. Yaman irraa kaasee hanga Suudii jira. Daangaa Suudii qabatee hanga Suudii keessa hanga Jidda waannaa katamaa Riyaadii jira. Akkamiin warri tokko akka yaada mul'ata kiyyan hubadhaarutti warra wanta sammuu namaa adoochuu nagadutu jira karaa kana. Isa kana karaa kana ittiin nagadataran ijoollee kana. Yeroo armaan dura ijoolleen dhumaa turanii nama gara 40 wayii Suudii rashanaa turte sanii sababii meeshaa wanna sammuu namaa hadoochu kanaan himattee rashanaa turte. Isaan kana ka godhe warroota hadha dhakaa keessa jiraateetiin warra hadha akkana gorra'u kanniin. Tarii ijoolleen tunniin ijoolleen amma gorra'an kunniin sadarkaa lammaffaa irratti ergamaniiti gorra'aran malee qajeelloodhaan isaanii miti. Kan jala taa'eeti iqaamaa osoo qabu seera biyyattii sanii osoo qabu sirritti qaba amma warri kana goosisee bilbilaan kana goosisee ijaaramee kana goosisaa jiru warra waa hunda biyya sanii qabu warra magaalaa guddoo san keessa taa'ee bishaan qabbanaa dhugaa jiru. Isaan kana wanti ittiin hojjetan isaan kana kaasa jalqaba isaan kanarra nu hojjetamuu qaba warra hawaalaa buusisu warra dhaqee baankii baasu. Birrii baankii baasu isaan malee mudiira ta'anii achitti isaan malee karaan biraa karaan ergamaniin hin jirre warra seera qaba ani seera qaba maanan godhan jedhu san irraa jalqabuu nu qaba. Yaada kiyya isa dhumaan. Yaada kiyya naaf hubattanii ibsuun kiyya yoo hanqina qabaates yaada kiyya. Sirrii jetteeti. Sirrii jette jamsi baqaanii gizee takka gadiin bu'aati wanta takka siif dabarseetiin bu'a. Takkatti ma dubbadheeti.
Lammaffaa irratti obbo Jawaaradha yeroo barreeffama wanta tokko gadhiisanii maal jedhaniiru dubartii itti dubbachuu afaan naqabee garuu jedhanii nama lamaa wayii poosti godhaniira. Miti waannaan qaccee hin qabne dubartiidha. Dubartii miti kan nama ficcisiisaa jiru iyyuu dubartiidha. Dubartiin kunniinis jiru hafaniiran keessaan isin erguu danda'a ragaa waliin qabatamaan keessaan na bira dhufee jira isin erguu danda'a hin maxxansu. Sagalee isaan kaayan waliin dubartiin maal gooti warra akkas godhe kana haala garagaraatiin amansiifte wanta jaalala garagaraatiin amansiifte laaffifte itti achi ergiti haga arabaa dirasii hidhata godhaniitiin sansalaata kana ka hidhaa jiruyyuu dubartiidha dubartii irratti illee nu hojjetamuu qaba kan jedhuun carraa argame fayyadamaara itti naafuu fi Muniir kiyya dhiifama sidheeres. Hedduu galatoomii Oromoon tokko. Muniir carraa keeti. Okay, laal ani maaliif carraa hedduu waan hin qabneef ni gabaabsa. Ani waan lamaan dubbachuu barbaade understand na godhi jamaala yeroo bakka kanatti tokkoffaa namni seera ala biyyaa bahuu hin qabu humaan tiraafikii irratti sirriitti hojjechuu qabnaadhaan wanni inni reefu akkasii tarreessi mata shiftaa. Shiftaa san namni kun wanni dillii yakkii koo waddumaateef seera ala biyyaa bahuudha. Maddii rakkoo kanaa kuni wannummaa risiisu dhibbatti walii galle. Namni seeraa yoo biyyaa bee rakkoon dilli kun uumamu. Akkasuma Jamaal keenya. Kanaaf tokkoffaa warra humaan tiraafik hojjetu kanarratti hin hojjetamne. Abbootiin gadaa, sheekootiin, qeesiin, paastariin, mootummaan, OBN, Itoophiyaa TV'n rakkoo biyya kana irraan haasoyne. Nutumaatu as gubbarraa laffa'ee I think karaa feesbuukaatiin hanqa tokko. Biyya keessas gaa namni keenya Facebook irra fayyadamanii beektaa. Waan asii waraabame achi geessinee neetworkiin xixiqqaa waan ta'eef namni baay'inaanis karaa Facebookaa kanaan hubannoo kanneeniif warra biyya jiruuf kanneen nuti malee akka wantaati nameen jiru ni beektaa. Miidiyaan biyya keessaa waan kana ittiin hojjenne. Kana yoo biyya namni akkasitti hojjetamee tokkoffaa namni rakkoo amma waan amma biyya keessa as gubbaatii miidhaa deemu jiru warri biyya quban qabu bara. Persentiin sagal. Akkas yaa. TikTokii gubbaarraa xiqqoo karaa Facebookaa kanaan yaalii goonee hanqa tokko hubachiisaa jirra. Kun obsaafaa jira obsaa ol galchii inni warra garee godaantoota keessa jirudha. Kana lammata warri wanni yakkii amma hojjetamaa jiru magaalaa keessa. Amma namni keenya gaaraa maarree jaanoo naannoo imbaasii irraa amma karjii jechuun kiiloomeetira 20 ijoolleen itti tumamaa jirtu. Yookaan Noorzi yookaan Saawudiidha. Malee bakka neetworkiin yookaan mootummaan alaa miti. Biyyuu hawaasa amma fakkeenyaaf ijoolleen Jawaar maxxanse kan karjii jira kan birkaa jira kan waadii jira kalee ijoolleen kaleessa wanti qabamte san dirooniidhaan xaayiif jiranii. Hundi isaanii magaalaa keessa jiran waan si ajaa'ibe. Embaasiin Itoophiyaa amma mootummaan akka kaleessa Jawaar dubbates akka nu duraanis beenutti mootummaan Suudii embaasiin Itoophiyaa odeeffannoo nu kennan jirudha. Lammata hawaasni Itoophiyaa odeeffannoo nu kennan jirudha. Ati illee bara amma dura maal jette waa haasawuu kiyya dura odeeffannoo qabu waa'ee Itoophiyaa dubbachuuf waa'ee Oromoo dubbachuuf odeeffannoo qabu jettee ni yaadadha. Dhugaa keeti. Odeeffannoodha dubbiin. Ati nama miidiyaa si beekta yoo odeeffannoo hin qabaanne waan amma asirratti deemaa jiru yoo embaasiin Itoophiyaa wajji qindoominaan ta'e ijoollee tana gaara keessaa ta'uun ni danda'a magaalaa miti. Garuu ijoolleen yakki ijoolleen qalamte hundi magaalaa keessa qalamte jechuun baadiyyaa keessa jechuudha. Malee gaara keessaa miti waan dhaqanii yeroo gabaabduu keessatti to'atanii kaan siif lakkaaweetiin jira kaan kamismishee jechuun su'uutuma. Bulchiinsa amma fakkeenyaaf Minisootaa fi DC'n garaagarummaa qaba. Lachuu federaal garaagarummaa qabu bara. Lachuutu Ameerikuma keessa jira jechuudha. Ameerikuma keessa bulchiinsa Tiraamp jala jira. Amma namni akka nama gaara keessa yakkii irra guddaan hojjetame noo magaaluma keessa. Magaaluma yookaan isteeta biraa isteeta adda addaati yookaan kaapitaal sitii irraa karaa Saawuzii karaa Noorzii kana kanaan hojjetamaa jira. Tole ni haasofnaati na ergime information akka gartee amma dura gaa ni jiraamiti wanta akka illee hojii haasofnetti na ergi keessatti gartee keessa gabbuuneeti irraa haasofna
warra biraatiifis gartee carraa hanneetiin haa ol seenanii gartee hafuura Thank baafatanii. you. Bakka ni guduufadha. Abbaa Ayyee. gadaa kana nama guddaadha. Abbaa gadaa kanaa fi obsaan inni warra community keessa jiru. Si fi ma obsaa Yusuf yoo isa tahee ka Australia jiru inni Yaman ture. Okay. Qaamaan nama tumu, qaamaan nama torchi gadhu, nama shamarran keenyatti meeshaa isaanii meeshaa shamarraa akka keessaa baane keessa sigaaraa dhaamsu. Ummata hunda isaati beekaa. Garaa jabeenya ilma namaa. Waalaikum salam. Anuma ye. Anuma ye. Ayyee. Tole Munir na obsi. Obsa aku tak obsi nama suduri jira. Oromoo ko na dhageessa. Dhagaadhaan sirriitti hordofaane. Afi Oromoon tokko nama biraati jira maasis Oromoo ko hordofu. Ulfaadhaa galatooma. Ayyee rakkoon qabu. Itti fufi. Salaam Oromoo ko. alaikum jirtan obboleen nagaya fayyaadha. Nagaya fayyaa ni dhageenya. Ni dhageessa. Geessi dhageenya galatoomi. Tole, Ulfaadhu tole, yaa obboleessa galatoomi ulfaadhu nu jiraadhu. Beeyta namni keenya Oromoodha hedduu gartee wanta cabsaa jirti safuu cabsaa jiran miidiyaa kana gubbaa irratti beete. Namni Oromoodha waan sodaatus hin qabu haas gubbaa miidiyaa kana gubbaa jiru. Gaafa gartee safuu cabsuu isaanii gaafa gartee waan qaanyaa zubbaa irra gabbaasanii dubbiin Oromoo tuffachiisuu eegala beete. Lama deebi'aniiti gartee warri dhiiraa ijoolleen dhiiraa gartee meeshaa warraa mummurtee asirra wal garsiisan. Safuu cabsan beeke. Akka Oromootti illee akka Islaamaatti illee akka gartee amantoota qaffeetettu namni waan akkanaa godhu hin jiru gisa duraatiif uummata Oromooti. Wanni kun istoorii ta'eeti miidiyaa kana gubbaa taa'u jira. Deebi'anii lubbuu namaa tana gartee miidiyaa akka akkuma ammaatti banta kana banatanii osoo ta'aniiti lubbuu namaa gartee harka dhawaa fi gartee akka inni halaalchu ableetti jijjiiratu warra taa'ee laalee fi warra taa'ee dhaggeeffatee fi habira jiru cuftuu isaanii illee gartee isaan cuftillee badii keessa jiranii beeku. Lubbuun tun lubbuu namaati. Mucaan san beektaa hin nyaanne guyyaa sadii fi na nyaachisaan ajjeesaa jeen. Ana haala xiyyaaf tokko jeen akka mucaan tun himtee si galee. Mucaan san akka malee itti gartee halaalchuun san gartee gizee duraatiif uummanni Oromoo akkana nama godhutti wallaahi hedduu takkaan gaddee ani nyaachuullee dadhabee hirriiballee itti dhabee jira. Maaliif Oromoon akka nama godhutti akka yaadellee beeku beeku. Nuti safuu qabaachuu qabna miidiyaa kana gubbaatti. Namni tokko baqataa gizee ta'e biyya biraa carraa yoo harkadde namni kun akkana nama ajjeesee nama qalee akkami carraa bikka biraa harkataa taaka. Lama deebii namni kun gartee haadha tiyyaa abbaa kiyyaan gartee faayideessaa takka miskiinummaan warra keenya biyyarraa baasa jaanii namni kun yoo biyyarraa ba'u taate akka uummatti obboleessa akkasaa hakaraa deemu gartee halaalchee fuudhee gartee miidiyaa kana gubbaarratti histoorikii taa'ee taa'aa wanni kun wayii bu'aa cuftuu seef godhatee taa'u jirtiin. Gartee sirna Oromootillee balleessaa jiran oduu gartee Oromootillee gartee gana amma booda Oromoon nama qaltii yoo jaaniin appiruufiin lafa jiraa beeke. Tanaafuu gartee namni keenya dhugatti yoo gartee hiyyummaaf biyyaa baanaa fi lubbuu namaa balleessinaaf biyyaa baanaa addaan baafachuu danda'uudhaan yoo gartee dhugat dhiirummaa qabaatanii dhugatti gartee isin jeenummaa qabaatan hiriira maaliif waraana biyyattii sanii maan ta'an biyyattii sanii maan eegganneen biyyattii san dhaabbadhaati gartee diina biyyattii sanii firarraa eegaa yoo dhiirummaa qabaatanii qawwee qabaatanii biyya namaa keessa qawwee dadhootan taate taa biyyattii san eeggadhaa jechuu barbaadan. Yoo gartee dhugatti hiyyummaa warra keenyaaf irraa baafnaa haadha teenya gartee hiyyummaa keessaa baafnaa gartee mataa keenyaaf jijjiirrettanii hayaatan taate gartee naamusaa fi sharafa biyya namaatillee kabajanii eeguu danda'uudhaan yoon kaan maqaa keenya maqaa Oromoo saba bal'aa saba kabajamaa saba gartee ulfaataa kana gartee tuffachisiisuu dhabuudha naamusaa sharafa keessaniin biyya namaa yoo dheettan jabuuti yoo dhaqan uummanni keenya Oromoo isaanumaa yaa'ii godha bikka isaa galan gujuuf warra galan. Somaaliyaa tan yoo dhaqan gartee bikka isaan jiraatan jireenyi isaanii bikka fokkottuu irra jiran isaanuma kana gartee saba bal'aa kan warra arabsiisu jiru biyya arabaa tana keessa gartee mee ammaan tan xiqqasho wayyoo ta'e hidhaadhaa fi tuminsarraa wayyaawanii ja'anii namni keenya kaa abdatuun amma deebi'anii if qalanii if ajjeesanii gartee if garsiisan miidiyaa kana gubbaarra gabbaasanii saba Oromoo saba ulfaataa saba kabajamaa kana gartee warri tuffachiisisaa jiru ilmaan keenya warra naamusa sharafa gartee hayaa kabajaan qabne ijoollee gartee haadhaa fi abbaan gartee naamusa sharafatti hin guddifne haybanii tan qabneetu gartee maqaa saba Oromoo saba qaalii kana tuffachiisisu jira jechuun fedha galatoomii naajiraa dobboleessa kiyya. Tole yee naajiraa dhotilleen. Buune yoo konnekshiina wanni argitee bakka san jiraatte ragaan ati gabaa jirtu kun rabaa qabatamaatii maaliif haasaa kee irraa argaa jirra
ragaan kun akkanatti argitee haasoftee tun badu either Jawaar itti wanne gadi yookaan aniyyuu I can hook anytime with the Jawaar si wal si yoo milaataa waan akkasittiin himaati Jawhar Mohammed bara dheeraadhaan wajjin dalaguu ture tolchee bareechee na beekaa jidduu tanatti rasaasaan dhawameetiin jalaa badee Yamanitti na beekaa ammaafan Awustiraaliyaa magaalaa Kiwuslandiitiin jiraadha takkanaan jee ani waa dhaggeeffadhu niin barbaada ani waaniin amma haasa'u kana as jala kun olaal Khaliif Abdii Bakriifaan na beekanii manguddoota Harargeerraa manguddoota Arsiirraa manguddoota Walloorraa manguddoota Jimmaarraa namni nan beeyne hin jiru ani nama dooraala 15,000 baasanii obsaan duudha qaba Yaman san keessa jaanii looyarri gara UN dhaatiin na baase ammaas nama Human Rights Watch irraa sartifikeeta qabu qomatiyya dhaabeeti waaniin ragaa Jamaal irra bookka fakkeenyaatti ragaa qabatamaa maalii wajjin malee wilii waan namni dhume isinii uun harkine wiliidha waan ajaa'ibaa gayyaasuudhaaf teenya wiliidha waan ajaa'ibaa gayyaasuudhaaf teenya tan akkasi quba qabaadhu qomatiyya dhiibeetiin ragaa suur-sagaleedhaan deeggarame viidiyoodhaa wajjin qabnaa waan sanii wajjin ani siyaasaa Jawhar Mohammed hin deeggaru boodatadha garuu ammoo yaada kanarra 100 miliyoonatti Jawhar wajjin jira ammaan tan sababni isaa maaliif ni beeytanii lubbuu ilmaan Oromoodhaa tadadhabamtee qaama nageenyatti himnee qaamni nageenyaa federaalli Diredawaa keessatti dallaala hoggaa nuti itti himne miliyoona 4 akkaawuntii tanarra jireenneen an Arsii keessan nama jaareetiin Baale keessan nama jaaree Harargee keessan nama jaaree Wallo keessan nama jaaree Beeti shamuut godhadhu obboleessa kiyya guutuu akkamuut godhadhu mee haala saniin miseensota keenya an baankii keessaa hin nama qaba qaamni nageenyaa dhaqee maallaqa san ummata sanii wajjiin addaan fudhateeti deemaa isinuu hattuudhaan hunjaa eega maallaqa aboo akkaawuntii tana keessa miliyoona 4tu jiraati waan kana nuu harkaawan ni godha waan kana nuu qaba maallaqa kana akkasumatti qaamni nageenyaatilleen samiidhatti nu dhawaadaa ture waa hedduudha jira hatta bulchitoota Harargee baa Harargee lixaa Adaamaa sagalee harkaa qabnu qabna hagartee ani qaama nageenyaati garuu maallaqa qaba namni kun jireenya kiyyaa fi sodaadha kan hunjaan federaalaa wajji jira maal taatan ummata keenya isaanirraa akkasii amma waan na dhufu jiruutu jira ilaa ammaan tana ni beeyna nuti tamjine bareechine suutarraa odeessinaus suutatti gabbaafne yeroo inni jirti wanni hundi nu gartee afaan naasoo qofa odoo hin taane akka gartee irratti hojjetaniitu jira irratti hojjenna obsa ati gartee uumaa ministeera Human Rights Watch irraa fedhan yoo milaataan faan hunda kunoo certificate kiyya kanattiin bira qabadheetiin UNHCR irraa IOM International Organization Migrant irraa DRC irraa Danish Refugee Council irraa Human Rights Watch irraa guutuu harkaa hin qabaa rabbiin hamtuu fakkeessee ta'en toltuu danna baase yoo milaataa siifin jechuu jira gara keessaatiin naqunnamiiti shamarran dhuman guyyaadhaa wajjin eenyukko ajjeese iddoo dhalootaatii wajjin waan joolleen Harargeedhaa fitte dallaalonni waan joolleen Arsii fitte dallaalonni waan joolleen Jimmaa fitte dallaalonni waan joolleen Walloo fitte kutaafran kana dallaalonni waraabeyyiin miila lamaati tartaadhaaniin sii kanna viidiyoo feenaanan waan feete na gaafadhuu dhabdhabiin sii godha galatoomi ni dhageessa Umar mana keessa jirta Ndaga Jame assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh dhiyaadhu yoo namni waa beeku nama dura haasa'u jechi nama jalaa saamama beeyta dhugaa obboleewwan kiyya warri as keessa yaada kennatan hundi isaatu yaada bilchaataa kennatanii bu'uurri utubaa waan kan utubaa malee hin dhaabanne ka'umsiisi asii Yaman bahara gubbarraa beeki Jamaal kenna galgala kana waan dhagaye keessa mana dabbaal micaa jedhamu wayiititti namni wahii Kamaal jedhama nama 50 na bira jira jedhe kan ka osoo tuman dallaalli birrii irraa buusuudhaaf 200,000 kakaleen isaa handaaratti baatee ka luutti cabee ka harki cabee barabbuleewwan kiyya ka amma fidanii miidiyaa gubbarratti amma qalame jennu suni warri ijjiteen agarre warri ijjiteen argin kalaal agartee reeffi isaa akka ta'e ruuhan isaa akka taate isaa banqafu nama asiin karaa Yaman kana deemu isin kullin keessan ni beeytanii biraati miti utubaan bu'uurri waan na dheessa bakka san
bakka san irraa dagaaydetu asii kaatee riyaad galte beekta. Achirraa dagaaydetu asii kaatee riyaad galte. Dur ka beenu nama karaa bishaanii san deemu ka dadhabe waa nyaachisuu bishaan obaasuu uffata walirraa jijjiiru qaama walirraa dhiqu safuu akkanaa kana jira beekta. Amma yeroo kana osoo ka ta'u taate wanti jiru maayini beekta carraan jiru. Amma osoo namni Oromoo tokko karatti kasitti dhufu taate nama kana jalaa bineensa bosonaatti dhiyeessa jedhee yaadaan akka kiyyatti osoo carraan achii kana ga'u taate. Maaf namni waraabessa ta'e kan. Namni waraabessa tahee bosonatti yoo dhiyeesse xiqqurbuun kiyya baraarti jedhee yaada. Saniif guyyaa kana reefuun tana gartee gundura mana kana seenu wanni takka gartee taniin obboleeyyan keenya warra gartee fagoo jirus dhihoo jiruufis gorsi tokko haniin reefuun tana kannaa jiruuf viidiyoolee garagaraa gartee akka gartee jookii godhuudhaaf takkaa gartee goofataaf warreen suudii keessa jiran daddalagaati jiran. Viidiyoolee san yoo dhiisan gartee ammaaf keessattuu waan lubbuu obboleeyyan keenya irratti gartee xiyyeeffame kana gara gartee dhugaa irratti achi garagallee waan jirru jecha dhugaa barbaaduu irra waan jirruuf jecha yeroo tana gartee yeroo qishnaa irraa godhanii goofata irraa godhanii miti waan akkanaa kana silaaf irraa dhiisanii gaariidha. Isinillee gartee warri mana keessa jirtan viidiyoolee akkasii san oguu gartan warra gartee laal aboo eessaa deemta ati warra akkasiiti kootu lakkii bishaan naakanni warra akkas ijaanii gartee viidiyoo dalagaa jiranii waan akka isan yeroodhaaf yoo keenya akka ilmaan Oromootti haasawaa jirra malee akka ilmaan naannoo tokkootii fi gartee maarreetti haasawaan jirru akka ilmaan Oromootti akkasuma sanamaas akka gartee ilmaan namaatti haasawaa jirra. Saniifuu waan xiqqoo hundaa gartee laaffisanii laaluudhaa miti keessattuu gartee hogguu lubbuu namaa kuni dhugatti namummaarraa nama baasa. Dur Oromoon wal bira dheessiti. Dur Oromoon gartee ka qabu obboleessa isaa hin qabneef kan gartee dalagatu obboleeyyan isaa warra hin dalagan warra akka hin qabne warra gartee dalagachuutu hin jiru nyaachisaati rakkoo hamtuu keessa baasee akkasitti gartee biyyootan garagaraa kana deemaa jira. Qabsoo keessattis akkasumatti odoo amantiidhaan waliin fille karaa dheeraa waliin deemanii kan diinni gartee irratti gartee xiyyeeffatee ati yoo gartee akkas taate achi bahe ati yoo akkas taate achi bahe ati nagee qabda yaanii lakki nuti hundinuu gartee maqaa tokkoon deemnaa maqaa Oromootiin deemnaa yoo gartee haa waliin yoo duune walumaan haa duunu jedhaniiti akkasitti gartee walirratti duulaa wal cinaa dhaabbachaa wal deeggaraa akkasitti gartee fakkeenya nu ta'a turan. Arraan tana garuu saaxil ba'uu qabanii itti gaafatama qaban itti gaafatamoonni kuni kaman guddoodhaan kan wal sheekootaan akkanumatti gartee laafatti dubbatanii laayif irratti dubbatanii adda baan odoon ta'an. Maaliif ammaan tana waan hunda laayif irra geessuu keessa dubbiin. Waan silaa gartee manguddoon gatteessee haasawaitu namni laayif irra fideeti laayif irra gartee sabskiripshinaa fi laayikii fi koomentii waan adda addaa kana takka gartee namni hoddomminaan mana keessa guutuu kana hedduu jaalachuu keessa waa hundaa'u asumarratti gartee haasawanii fixante fakkaatti. Warri asirratti ol ba'ee haasa'u irra hedduu isaanii ilaala. Waan haasa'u nam tokkolleen wal dhageeffatee hin haasa'u. Hundi isaaniitu gartee haasa'uudhaaf jecha tartii gartee takka marsaa qabatee dhaabbata. Takka gartee tartiibni isaan qabatanii dhaabbatan haasa'umaaf jecha malee wal dhageenii gartee waan takka irratti haasa'uudhaa miti. So egaan akkana jee booda gartee obboleettii teenya Saamiyaa mana keessa jirti. Saamiyaa hona dhageessee carraan seeqannaa. Yame geeffadhe mee ani geeffadhe afaanuma takka afaanin na dhufe akka dhaamsa'itti wanni ani barbaadu maal si fakkaate. Duulli kuni ka dhiiraa qofaa miti. Ijoolleen teenya tasummayyoota dhalaan harka keessaa qaban yoo jenne dhibbarraa dhibbatti. Namni dubartiin ergite du'an sodaatuun takka ni jirtiimi. Warri itti fixe warri akkas godhi maal godhi jedheen tokko tokko isaaniitti maxxanfamuu qaban. Hafuu qabu eenyummaanu mica bara akkuma bara Haacaaluu Hundeessaa dhiini Haacaaluu Oromoo bilisoomsa maali bilisoomsa jedhaniimi dhiini ijoollee qalamtee sun Oromoo takkiin bilisoomsaa takkiin mootuyyuu waan biraatti tachi oofa jedhee yaada haqa miskiina dhugaa miskiina san rabbi baasuuf ijoollee san gorra'ee anasumarratti isinirraa dhaabaa galatooma ulfaadha nama biraatti kenni carra. Tole galatoomii jiraadhu. Saamiyaa na dhageessaa? Jamaal dhaga'an hin dhaga'an. Fayyaa ta'e Jamaal galatoomi.
dhuguma rabbii wahuma rakkuma hawaasaati. Kuni baluma musiibaadha. Wanni nu qabate kun. Tokko bara hedduu dura jalqaba doonniin Jabuutirraa baate anaatu itti deeme. Jalqaba first gaafa naannaa wajiizaanii qabamne mana hidhaa seenne kan dhufeen ulaale Oromoota. Oromoon akka Oromootti malee Oromoo gandaa Oromoo gosaan dhageenye nuti barasan. Oromoo Oromuma beeynaa jechuudha. Mana hidhaatti kana sani namni gandaa fi gosa wal gaafatu hin turre jechuudha. Eegas illee egaan galee deebi'ee Suudii tanatti Oromoota hedduu jiru meetii turre. Oromoota naannawa Arsiirraa, Jimmarraa, Wallorraa manuma tokko turre jechuudha. Akkuma Oromoo wal jaalanna akkuma Oromoo wajji jiraachaa turre. Yoo tokkon dalayne hadala guutuu waan dubartiin barbaaddu nu bitaa ture jechuudha. Namni Oromoo yeroo san namni biyya sanii kabajaadha qaba. Ummanni keenya yeroo san ummata jaalatamaadha naannawa sanitti. Ummata kabajaa qabu, ummata yaa'ii hin qabne. Haga xiqqoo shaara Soomaal jedhanii ganda Soomaalii keessatti ganda Soomaaliin garturtillee shoorarkaan jijjiru. Ummanni keenya nagaan beekama. Arra garuu ta dhufte tun warra haati abaartee gandi abaaree gosti abaartee yaa rabbi asiinurraa xaragi je'eetu wal guurratee achi dhaqee jechuudha. Chainiin kun achi qofaa miti ilaa biyyaan wali hidhama jechuudha. Biyyarraa Yamanirraa Suudiirraa wali hidhata qaba. Maafiyaan Cheechniyaatuun biyyoota hedduu keessaa caasaa qabdi. Sanuma fakkaata kunis jechuudha. Ji'a 2 moo 3 dura mucaa dubri hiyyaa qabame Yamanitti. Qabamee 100 gaafatan. Mucaa obboleessaa gurbaa habootiyyaatiin dhalche jechuudha. 100 gaafatanii 100 kun akkaawuntuma biyya sanii seene waan ajaa'iba sitti ta'u. Akkaawuntuma sanii seene yoo geessitee akkaawuntii tana akkana jedhaniillee namni si jala dubbatu hin jiru. Hattuun gurguddoon biyya keessa jirti. Wanni kun waan Yaman qofa dhaabbatu waan Suudii qofa dhaabbatu miti. Biyya keessatti illee irra hojjetamuu qaba. Tokko ijoollee teenya fuudhee hiraata biddeenaa godhu hiraata bineensaa godhu jiru. Warra biyya keessaa ta'ee je'ee dargaggoota Oromootii fi shamarran Oromoo guuree achi galchuu kun biyya keessa to'atamuu qaban. Dura achirraa jalqaba. Eenyu ijoollee tana 100 wali qabee Bosaasotti ergu. Eenyu ijoollee tana 100 wali qabee Jabuutitti ergu. Mootummaan Jabuutii nama 100 deemu kan akkami kontrol godhuu dadhabdi. Bosaasoon akkami dadhabdi. Kun cufti Oromoo dismental godhuudhaaf ta'ee jedhamee Oromoo irratti waan hojjetamaa jiru jechuudha. Kanaaf hattuun gandan qabdu gosan qabdu. Shiftaan gandan qabdu gosan qabdu. Hoggaa waa balleessan gosa jala dheessanii gosti san qabdee mootummaadha kan nuu qabdi. Nama keessa waa balleesse dhiheessitii yakka itti muramu san gargaari. An ammallee kaniin jiru wanni huyyoo Oromoo waliin galchine. Wanni huyyoo Oromoo bakka takka hin dhaabne. Qaliinsa ilma namaa gaafa dhaabanii akka horii qalan faannoo morman murtee deemtu maal dubbannaa jechuudha. Nuutu deebi'ee waan kana walirra godhu jira. Diraaga dhugaatii dhugaan excuse hin ta'u. Waan garaa qabu godhe namni kun waan garaa qabu godhen jechuudha. Tanaaf wanni kun ammallee biyya keessaa Suudiirraa Yamanirraa irrumatti hojjetamuudha qaba. Yakkamaan yakka jalaa hin ba'u. Oromoon ammallee gandaan wal filuu qabu, gosaa wal filuu qabu. Hundee Oromummaa takkitti waliin nu fida. Chaayennaan harreen gurri tokko jedhan. Suudii san keessatti Arsii waa godhe, Harargee Walloo waa godhe, Jimmaa waa godhe jedhan, Oromootu waa godhe jedhan. ناس اللي يجوا من الأرض الحبشة جانا كذا جوري عربا أمة بيا حبشة ترى وفيك كانوا قولي جن أمة كان خيسا الشعب الأورومية جان أمة أورومو جان مكان نطرا ومكان نبدي جرخين مكان نبدي خنا نوتو دي بيسو نرجر أكيد دي بيفنو يكم توتا خينيا سيراف إيه سودان دي بيفن يكم توتا خينيا بكا جرانيك أبسي سودان دي بيفن مالي وانو وان أساني برا دبراني ميت شمران كينيا تاتو وري بهيك أبا مال قد أخانا قد أجان لغا إفك أنفتشوراتو الرجر obboleessa kee yookas godhan maal jetta eessuma kee yookas godhan maal jetta abbaa kee yookas godhan maal jetta ilmi Oromoo kun bakka fedhataa dhalatu Oromootu kas wal godhu jira malee Oromoo raayi irrata malee haadha Oromoo booya malee nama biraatii miti kanaaf an ammallee shamarran keenya waan kana qabbaneessuus danda'an lolli dubartoonni keessa seeni ibidda qabsiisa yoo garuu dadaan buusa jee akka dubartoota dadaa buusuu danda'u hin jiru jechuudha. Kanaaf dubarteen keenyas hara gorsaa deebi'u, hara wal mari'achuu deebi'u, hara hattootaa fi shiftoota saaxiluu deebi'u. Saayidiin qabannu Oromoon Oromoodha.
siyaasa garaagara qabna siyaasa garaagara qabna borullee qabaachuu dandeenya garuu badiinsa oromoo irratti miidhama oromoo wal miitu irratti wal cinaa dhaabbachuutu nurra jira jechuu barbaadeeti jamaal kiyya ulfaadhu mariin akkanaa kun irra deddeebi'ee itti fufuudha qaba irra deddeebi'ee shamarran keenya waan kanarraa yoon barre wanni irraa baran hin jiru jechuudha ammallee so haga dandeessanitti namni akka ammaati reefu jette wanni hamtuun ati arreetu boruu ragaa sibbaati. Tanaaf faranjiin xalayaa takka odoo hin dubbifne hin mallatteessinii jawaan keessa jiru hin beektu. Maaliif odoon beekna mallatteessee xarayummaan sanuu ragaa sirra bahuu dandeessi. Kanaaf waan hin beekne keessa seentanii qaba qala fida mura wanni jiru kun deebi'u dhumarratti isin balleessu ta'a jechuu barbaadeeti ulfaadhu Jamaal kiyya. Hayyee hedduu takka galatoomi dhugatti laalle haqni jiru keessattuu gartee nuti warri gartee biyyootan dhiyaa kana keessa jiru isinirra beekneeti miti garuu immoo waan deemaa jiru ijaan agarra waan deemaa jiru kana ni hubanna yeroon ammaan tanaa yeroo gartee sooshaal miidiyaan kun keessattuu gartee bilbilli isin deemtaniin kun shaayida isinif ba'u feetu waraabi feetu dhiisi kottee gartee namni kun ashaaraa jaaniini ashaaraa fingerprintiidha qaba gartee telefoonni kun bikka ati deemtu hunda waan ati gootu hunda waan ati waraabdu hunda gartee ragaa si bahuu ta'a. Namni tokkolleenu keessattuu laala biyya dhihaa tana keessa teessee warra gartee fagoo jiruun nama kana ajjeesa dhiiga isaa gannaqa viidiyoo irraa waraaba maal godha jetteen akkasitti gartee hamilee hin jirre isaaniif kannitee fi biyya dhihaa tana keessa gartee nagaaniin tahan numan taane tana gartee shakki takkallee godhina. Namni gartee Yurooppii keessas jiraadhu Amerikaa keessas jiraadhu feetu gartee goda beeta keessa jiraadhu. Ilmi namaa tokko gartee akkanatti maqaa keetiif jecha namni kun du'e gujaanii dubbatan. Ragaan gehan waanumaati haasoyte. Sanumaatutu ragaa sibbaa. Tana gartee irra deddeebineeti haasoyinaa obboleeyyan keenya anis gartee laayina kanarratti tureetiin jira. Yoo gartee carraa qabanne boodaan deebi'a amma garuu deemuun irra jira. Hundinuu gartee galatoomaadha kana dhiyaatanii sagalee teessan keessattuu obboleessa keenya obsaa ni haasoyina warri biraatis gartee warri gama duubaatiin ragaadhaas waan gartee dandeessan naaf erguu dandeessan waliin haasoo dandeenyu naa barreessaa wanni tuni waan gartee irratti hojjechuu qabnu waan gartee kanatti haasoonii dhiisnuu miti irratti hojjechuu qabna. Jawaar qofaa miti jawaaris gartee waan danda'u haa godhu nuutis gartee waan dandeenyu ni goona. Yoo gartee irratti hojjenne qofa ummanni keenya hafuura baafachuu danda'a. Beeka bilisummaan nuti barbaannu tuni wanni xixiqqoon akkanaa tuni namni gartee ani na laalchistu narraa fagoo jirti jettee gartee bira dabarraan bilisummaan nuti barbaannu san tanarra guddoodha. Tanammoo bikkatti godhuu qabna. Obboleeyyan keenya akka obboleeyyanitti akka dhiiga tokkotti wallaaluu qaban. Badaanis akkasumatti gartee akka nama badaa ta'etti murree firraachi baasuu qabna. Kan gartee heera dhiyaachuu qabu heera itti dhiyaatu. Kan gartee heera dhiyaate booda manguddoon gartee dhuftee waan gootuuf yoo jiraatte haa gootuuf. Yoo manguddoon araara ka buuftu taate haa buuftu. Yoo gartee abbootiin gadaa waa gootu taate haa godhan isan rakkoota akka illee qabu. Garuu immoo mana seeraatti dhiyaachuu qaba namni san. Akkasitti hubadhaa isiniin jaa hundumaafuu walitti deebinaa nagaan jiraadhaa.